مرحبا وبلينكي يا سومني أكا كمتي سنقبتي جرا برو جرتني سنين جتشو بربادا مغا سومنا قياتو كل لمالي سومت قياتو كوف لما سومتني رافتني هدي الكن قيا سدفات إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا وبلينكي يا كنمتا مسلمة أكم جرتو بغا سوما قيا لما فا قياتو كل سوما اللي بغا سنين جهي sooma guyyaa lammaffaatti illee singee nagaadhaan isinis kisee hamgaa faxarree kaane inshaallah bismillaahi ta'aalaa ganaaree kun faxarama. Akkam jirtu obboleeyyan keenya jaallatamtootaa fi kabajamtoota warri amantaa kiristaanaa jirra jirtu hojiin akkamitti isin qabatee jira nu biraa beektanii fi gaa oolla. Wallahi dhugaa dubbachuuf soomanni guyyaa tokkoffaa soomanni hin jabaanne hojiitu heddummaate akka ana biraatti akka mataa yaani akkama kiyyatti jechuu kiyyaa. Kanaaf iyyuu hankeessanuu akkam akkamii hana biraa alhamdulillahi rabbil aalamiin soomanni guyyaa lammaffaa immoo kunoo isin immoo haala gaariidhaan xumuree jira. Amma qodaa dhiquun gahuutti jedheetanii faxaree salaatee ka'ee viidiyoo kana isinii maraa jira. Maaliif jennaani soomanni guyyaa tokkoffaa hedduu hojiin gaafa jalqabaatu waan ta'eef hojii hundi baay'ee na turfaata akka mataa kiyyaatti ganama sa'aatii 7 jalqabee hanga halkan keessaatuma hojjetamu turee xiqqoo alhamdulillah harrammoo kaleessa wanti irraa jaazitee irraa haafi kun isin jira waan ta'eef harrammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin haddi kanaa miti hojjetaatuman oolee akka sana of cinqeen hojjennee isin biraamu maal fakkaata rabbiin nama nagaadhaan soomellee hiikun hataas jechuun barbaada. Akkasumas obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa of eeggataa hojjedhaa dhugaa dubbachuu ana kaleessa harki kunoo na gubatee harka kun na gubatee kunillee sardamitu waa hojjedhu kushiinaa qulqulleessu baay'ee walitti bakki qeensaa kun waan dha'ee furumiin na dha'ee jalee furumiituun qulqulleessu. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa maaliif hin sardamnaa dhugaa ani baay'ee na dhukubaatti isin kaleessa na gubdee maaltu si gubee hojjettanii kuni distii ibiddarra kaa'ee ruuzirra kaa'ee jedhe distii ibiddarra kaa'ee ituuni bishaanitti naqanii ibiddarra kaa'ee furumiin keenya immoo isa akka kaanii miti isa akka istoofiiti jechuudha. Silindarii akka istoofiiti isaa indiimata waan ta'eef ani hin argine bishaanti naqee gizeen fuudhu harka kofan akkuma kanatti na rukute akkuma sanatti natti fayyise jechuun barbaadeetanii akkuma sa'aatii sanatti baay'ee na dhukkubee indaganaa amma socho'uu walii gadi deemanuu uffata tuulan dachaa fadhuuraa isin qoncifamaa tuun walii gadi deemuu wanti ta'e na rukute isiniin jechuu barbaada. Kanaaf obboleeyyan keenya jaalatamtootaa fi kabajamtoota akkam keessa jirtu mee warra musliimaa qiraatii eeggaltaniitu qaraa jirtanii yaani du'aa godhaa jirtu zikirii zakkaraa jirtu an baay'ee mashquuliidha dhugaa rabbii baay'ee mashquuliidha quraana kanas hanga kana miti hanga rabbina laaffisee immoo qaraatu man jira garuu hedduu mashquulii ta'ee jira waan ta'eef rabbiin umtii nu gargaaru silas wanti hundinuu wanti bareedu biyya ofiitti amantaa ofii kabajachuunis soomanuunis salaatuunis qara'uunis irra hedduu biyyuma ofiitti bareeda garuu immoo hanga danda'amee biyya namaa kanatti hanga dandeettii keenya itti cinqamuun waan barbaachisaadha jiru duniyaatiif iyyuu cinqamarraa kuni kan borii keenyaati waan ta'eef obboleen keenya viidiyoo kan hangumaa dhageeffattanii laayikii fi sabskiraaybii sheerii gochuun nagatii na bira dhaabbadhaa isinii jechuu barbaada. Maaliif jennaan innis yoo nuti walii ilaallee walii laayikii fi sheer sabskiraaybii goone waa arganna. Hamma nama meeqatu kan fayyaa dhabee waggaa kana nama meeqatu wajjin jira kan nuti nu beeynu ala nama meeqatu wajjin hin jirre dhugaa dubbachuu ta'ee waggaa kana nama meeqa fayyaa qaba ala nama meeqa fayyaa hin qabne kan immoo du'ee badee meeqatu jira waggaa kana wajjin hin soomne barattootuma barataan mana wajjin hin barannu keessaa nama meeqatu dhabame nama meeqa haala gaariirra hin jirre ammas taanaani nama meeqatu immoo haatiniif abbaan isaa kan duniyaarra waggaa kana jiran ala namoo kan hin jirre nama meeqa. Nummoo kan haati keenya abbaan keenya immoo lubbuun hammallee naannaan waggaa gaan alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha rabbi keenya galateeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha hundumti keessanii warra amantaa kiristaanaa soomana qabdan natti fakkaata rabbi irratti isin haa gargaaru akkuma amantaa ofiitiin hundinuyyuu rabbiin isin haa gargaaru isiniin jedha isinillee anillee akka diingataan dhaga'ee hin beeku waan ta'eef yeroo isaatillee hin beeku waan ta'eef akkas isiniin jedha. Kanaafuu obboleen kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hojiinii haala bareedaa guyyaan lammaffaa haala bareedaadhaan guyyaan tokkoffaa haala hamaa keessan dabarse dhugaa dubbachuu baay'ee dadhabee ture.
alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaa lammaffaa hamma sa'aatii kana qodaa sofraarra daradarame qodaa hedduutu daradarame dhugaa qodaan baay'eedha kan harkaan dhiqanullee kan maashiniidhaan miicanullee jira alhamdulillah an akka kiyyatti carraqabeettiidha yeroo jalqabaatii fi maashiniin qodaa miicuu mana keessa naa galee jira bara darbee mana itti hojjedhu maashinii guddaatu jira madaamiin gaafuma sentee madaamiin ishiin jettu maashinii baay'ee guddaatu jira qeeyyaaf taamaati kun immoo duraan maashinii qaba jettee linga daraa midhaan qabaatti maashinii sana baaseen gateettee maashinii addisiinaa fidee alhamdulillahi birciqoodhaa fi saahanii minaaminii gafshaa minaaminii naan miicaa galanni kan rabbiiti dhugaa dubbachuu taanaanii waan kaan immoo gaafamta distii haraaraa waan harkaan miicamu qabu pilaastikii billaa wanta kasii alhamdulillah inni garuu haraaraa dhumate hedduu wanti nyaatatti namuu hedduu baay'ata. Kanaafuu alhamdulillah baay'ee namatti tola isiniin jechuu barbaade maaliif beelinii fi dheebunii fi gubaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaa fi Ramadaan lana ji'a intini keessa dhufee ji'a xiqqoo qabbanaa keessa dhufee maashaallah ittuma naannaa deemaa natti fakkaata bara dhufummoo kanarra kana daraanii qabbanaa ta'a. Kanaafiyyuu maaliif jennaani baay'ee namatti tola waan ta'eef rabbiin nu haa gargaaru garuu irraa hedduun keenya egaa mana beetasabii nama guddaa hojjenna yoo ta'e xiqqoo hin ulfaata rabbumaa keenya kadhataa rabbiin of gargaarsifachuudha waan naani rabbiin na gargaarsifadhaa jedhee na kadhadhaa isiniifan dhagaa akkuma inni jedhee nuti isa kadhachuudha kanaafuu hundi keessanuu akkam jirtu bakkuma isin jirtanutti nagaanii fi rahmanni rabbii isinii wajjin haa jiraatu itti haasuudhaan salaatallee taraawwillee silas bakka deemne salaan nu qabnu amma dandeenya manattuu namni wal bira jirullee salaataan nu qubaatiin ulfaata waajibuma keenya eeggannee salaannee du'aa keenya hanga dandeenya kadhannee wajjin rabbiin keenya nuti rabbiin gafuurur rahiimi rabbiin isaadha maaliif jennaani rabbiin isaadha maaliif jennee rabbiin isuma hojjette irratti kadhataa yaani isa waajiba hojjetaa sunnaa yoo dadhabne rabbiin bakka sunnaa sanaa nu dhiisa jechuudha maaliif nuti nu argaara akka nu itti jirruu fi bakka nuti jirru jechuudha. Kanaafuu obboleen keenya ani illee akka kiyyatti hanga yoo namaati kiyya dawwalee baga Ramadaan geessan illee hin jenneeni maaliif kaardii waan hin dhabee fi kaardii safara kana dafee naan argamu shufeerii yeroo hedduu kadhachuun na talachee nama naan dhiise. Kanaafuu akka jira nagaa ta'an immoo jara online irraa hin barraa alhamdulillahi rabbil aalamiin isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ammallee haaluma bulbuluu mimee isinitti maan deema hamaa komanni lammaffaanii haala bareedaadhaan sa'aatii kanaan geera maaliif haala bareedaadhaan jechuun kiyyaa sa'aatii kana kushinaa xaragadhee qodaa kushinaa keessa jiru dhiqadhee dhufee nyaata dhiyeessee dhufee salaatee faxaree ka'uun koo haala bareedaadha jechuudha maaliif sa'aatii kana qodaan daradaramee ijoollee dura jala jechuudha qodaan daradaramee distii meeqa daradaramee ta'a alhamdulillah anis asichitti nyaatamee achi fuudhamu malee shaayii kiyyalee danfisee buna kiyyalee danfadhee achi safraa maxbaqirra keewwadhee dhufee isinoomee akkamitti jirtu akkamitti isin qabatee jiru akkasatanii ijoolleen imaaraatii hojiin mana tokkotti hin baay'ata ijoolleen bakka biraa biyya Suudi Arabiyaa jijjiiroon kun hanga kanaa miti natti fakkaata. Garuu hedduu kan mana bakka imaaraatii ansiluma bakka hunda galettuu hojii hedduu naqunnamaa hojii hedduudha alhamdulillah madaamiin kan koo hariisii qofa hojjettee siinii kaleessallee edallee harrallee hariisii hojjette jechuudha hariisii ofumaa siitee hojjette jechuudha ani miicuusii foon isaallee ofumaa gadi baasti ofumaa fi wanta hunda isaa yaani sila hariisiin hin beektanii foonuma keessa buusanii abbaa hajjaadha waan maqaa isaa Sindee umaan jetta san qamadii jenna akka naannoo keenyaatti sumatti naqanii ibidda kaa'uudhaa sumatti naquu sirumatti nannaqii siruma rukutti ani rukutusi garuu ibidda manatti irraan kaa'amu ibiddi keenya akka isinitti akka istoofiitiin tiniin isaa nyaata kan hariisii bilcheessu miti kushiinaa jira shufeerii fuudhee kushiinaa ofitti bilcheessee fidaa isin immoo rukutti jechuudha akkas isiniin jenna wanta biraa immoo dhugaa dubbachuu wanti na gargaaran hin jiru hamma yoona hanuma kophaa maqoon hojjetaa dhugaa kaleessa baay'ee dadhabe dhugaa kan kaleessa dadhabee koo dhaabbachuu dadhabe luqqittiin koo kun dugdii mudhii kiyyaa gadi natti citee bu'aaran se'e wallaahi caammaa kee wajjuu dadhabee kushiinaa keessa miila duwwaa akka rabbiin natti uumen maaliif na gubee jennaan miillee natti qabbanaamtire intini natti qabbanaamtire maannu maqaan isaa
liishoo sanarra miila duwwaa baafadhee deemaa ture caammaa jechuudha gaa'ee dadhabee achi amma halkanii hojjedhe jechuudha kaleessa hanga halkanii biyaasii yeroo mastiin liivii seentuu mastii irmoo inni nabbaan ta'e yeroo maakiin seentuu ani malee kushiidhaan jira gizee kan mastii immoo fixee ol dhufee jedhee tureyyuu alhamdulillahi rabbil alamin hojiin biyya namaa kana na achi immoo meeqatu jira kana ana achi immoo meeqatu jira dhugaa kana na caalu immoo meeqatu jira akkasii rabbiin isin haa gargaaru walumaan hanga dhumaa haa deemnu hanga dhumaa rabbiin nu haa gargaaru hunduma keessan bakka bakka jirtanitti rabbiin isin haa gargaaru isin jechuu barbaada maaliif jennaani jiruun biyya namaa sadasiinuma ulfaatti jiruun biyya namaa hin ulfaatti warri musliimaa hanga dandeettii keessanii yeroo iraftiin sadasiin jiru akkuma dandeessanii eerfoonii keessanii quraana keessan dhageeffadhaa hadiisa dhageeffadhaa daawaa dhageeffadhaa waan irraa barattanuu qabdanii kaasatan sa'aatii faxiriin asriif magriibaa gidduu yookaan immoo as faxiriin ga'u kee immoo du'aayii godhadhaa du'aayii yeroo sana illee hin qeebalama jedhanii warri ulamaa'ii dhugaa dubbachuu fi biiziidha hundinuyyuu yaani hin danda'amu kaanii madaamii bira deemti akkoo alhamdulillaadha madaamiin hundi tollatti hin galle ጊዜ አሬ ሲሩኩቱ ሳላድ ፎቅ ስልሚዮል ባኑረቴ ሲሩኩቴ ኑፍቴት መባቲ ማሊያ ከምት ጅርተና ጀቴ ነጋፈቲ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሲንጀቹ ወርባዳ ቪዲዮን ኪ የዱመራ ገይራ ፕሊዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎቹዳን ነገር ጋራ ሲንጀቹ ወርባዳ ማሪፍ ጀናኒ ቪዲዮ ከነ ሲራና ኢላላ ወላሂ ወንተ ተቆ ዩቲዩብ ኪ ያስላዩ ያዶ ሳክሰን ጅራለ ጅቢሲ ሴሩ ዩዋ ዩቲዩብ ገና ربي نوها غرغارو نفس ولا غرغارو ولينها وجنو رمضان مبارك مو رمضان كريم وريان سنين بسنون دفتكيتنو بغ رمضان سينغه نمنا غار انو اولي سومي اوفولي جدي غمچو اني نغه ربي نوها غدو دفتكين يوبلينكي يوركانس ورمنتا كريستيانس ربي اسين غرغارو ورسو ما جرتنو جچودا اما سنسيني سو مره جرتني تياسوني مودل غامنا عربا با يهدو heddummaata maaliif isin jennaani isinis nyaattan dhugaa hin beeyna maaliif hanga kana nyaachuun nama mijatu soo malee nama nyaatni nama mijatu akka yeroo lafa duwwaati miti ofii hojjetanii nyaachuu nama jibbisiisa gaafa namni mana keessaa nyaanne kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kana ilaaluudhaan like subscribe jechuun share gochuun dagatinaa itti aansuudhaan rabbiin nu haa gargaaru rabbi keenya haa gargaarsifannu du'aa keenya haa goonu hasaalaan nu hanga dandeenye ربي نرتي له حاجة بس وأقدر نديس وري قرآن جاني لا لذني قرأوا نديس القرآن كيس هنتي فوفا جاني لا قرأتي وري جاني لا تاني قرآن الراه قرأوا ندين يمو إيرفوني كيسانين دكتور أيمان تبنا دا تياب كلشيني كانوا في نان تبنا دا تنين جشوا بربادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنقا فيديو براتي ورتلي منتي نقاتنا جرات دا